Akkam jirtu nagaa keessanii hordoftoota YouTube chaanaalii Firaatteek. Har'a viidiyoon qabadhee isinii dhufee akkamittiin bilbila keessan keessatti appilikeeshinii tokko iddoo lamatti gootanii akkamitti akka isin fayyadamtan isinitti argisiisa. Viidiyoo kana hanga dhumaatti daawwadhaa. Akkasumallee namoonni YouTube chaanaalii kootiif haaraa taatan subscribe gochuu, viidiyoo kanallee like gochuudhaan eegalaa isiniin jedha. Faayidaan isin irraa argattan wanti garaagaraa fayyadamuudhaaf isin gargaara waan ta'eef viidiyoo kana hanga dhumaatti daawwadhaa. Siitingii kana sirreessuudhaan appilikeeshinoota iddoo lama gochuudhaan sirreessuu ni dandeenya jechuudha. Gara barnootatti adeemnu jechuudha. Siitingii bilbila keessanii seentu jechuudha. Siitingii bilbila keessanii seentu. Erga siitingii bilbila keessanii seentanii booda search baarii gubbaa irratti dual messenger jettanii barreessitu jechuudha. Dual messenger jettanii barreessitu sana booda keessanii seentu ol xiqqoo liqsuudhaan dual messenger keessa ka jedhu ni seentu jechuudha. Ammallee kana booda bifa kanaan isinii fida jechuudha. Siitingiin kun bilbila kamirratti ni hojjeta jechuudha. Telegiraamii fayyadameera, Snapchat iddoo lama godheera jechuudha. Akkuma bifa kanaan asirratti argaa jirtan kanatti Snapchat iddoo lama irratti, Telegiraamii illee iddoo lama jira jechuudha. WhatsApp install godhee isinitti argisiisu jechuudha. Isin immoo appilikeeshinii barbaadan kan bilbilli keessan isinii fide install gochuudhaan iddoo lama gootanii fayyadamuu dandeessan jechuudha. Kanaaf jalqaba irratti tongilii off ta'ee jiru kana on irratti deebistu jechuudha. On gaafa gootan tongilii tokko on gaafa gootan install akka isin gootaniif isin gaafata jechuudha. Kanaaf install gochuudhaan install ta'eera jechuudha. WhatsAppini kanaaf Facebookin illee install gochuu yeroo barbaadan install a second copy of Facebook jedha jechuudha. Kanaaf copy application sanii fayyadamtanii jechuudha. Kanaaf install ka jedhu kanarratti yeroo tuqxanii Facebookinis akkuma argitan kanarratti install ta'ee jira naan jechaara. Kanaaf akkuma argitan kana install ta'eera jechuudha. Kanaaf keessumaan akkuma WhatsApp tanan dura bantanitti open gochuudhaan itti fayyadamu qofa isinirraa eegama jechuudha. Kanaaf barnoota WhatsApp immoo yeroo dhiyootti isinii fideen dhufa. Viidiyoo kanaan gadhumaatti waan daawwattaniif galatoomaa. Viidiyoo kan biraatiin walitti deebinutti nagaan tura.